lafa adda addaa irratti garaagaraa safaatii ta'e maqaa kee walitti qabamnee akkasii galateeffannu akkasii waaqeffannu ulfinaaf galata sabni keessa teessoo gaarii hundatti akkasii teessee kan nu fayyadamtee kaabaa kibba baay'ee qabu. Ameen. Diistii barabaraa mootii barabaraa uumaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti kabajamtuu ulfaattuu ulfina addaa kan qabdu gonkumaa qulqulleetti adabbiin karaa addaa hunda kan ishiin argan nama taateetu jirtu laata waaqayyooti qabamu ulfina jireenya keenyaa kan taate yeroo hundumaa fuula waaqayyoo dhaabbattee fuula namatti dhaabbattee kadhatti jilbeeffatti isheetis akka kennaaf ulfina waaqayyo ishee dhaabbatetti maqaashee dhagaatuu Ameen. Eegamoonni waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos jecha isaatiin addunyaa kana jalqaba gaafa uume akka nama uumuu hin beekaa eegamoota kaaniif uume yeroo hundumaa kan inni kan tiksan bayisa keenya gadiisa keenyatti yookaaf yeroo kan eegan isaanis ulfinaaf galata guddaa qabu maqaan isaaniitiin galatanii ulfaanii baatu. Ameen. Jilba Addaam keessaa kan nyaanni dhaloota wareegamtuu karaanota tureetti kan jedhamanii garboota waaqayyoo kan jedhaman isaanis akka kennaaf ulfina waaqayyoo isaanii yaadachi maqaan isaaniitiin galatanii ulfaanii baatu. Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii waaqayyoo si waamee sa'aatii kanatti mana kanatti kan walitti qabatan waan hamaa hunduma jalaa baatanii fakkii kana keessanii sagalee waaqayyoo akka baratan fayyina akka argattaniif maqaa waaqayyootiin bakka kanatti walitti kan qabamtan maqaa fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiin hanga duraatti nu jaallatin nagaan isin jedha akka mootanii galata waaqayyoo galata waaqayyoo nagaa galateeffannuu akka sagalateeffannu arraba keenya sayyamaa arraba keenya sammuu yeroo hunda cubbuu hojjetuun hiikee akka sagalateeffannuuf maqaa isaa qulqulluu akka waamnuuf maqaa ergamootaa maqaa wareegamtoota akka waamnuuf kan fayyamee maqaa isaa kan galatuun Ameen. Tolee akka jaalalaaf fayyama waaqayyoo daqiiqaa muraasa keessatti waliin barannaa isaan kun ija kee fuulduraa fagaatii jedhame isaan kun ija kee fuulduraa hin fagaatii macaafa fakkeenya lakkoofsa 21 እነዚህ ከዓይኖቼ አይራቅ waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isa fagaatee dhiyeessee dukkana keessatti ibsuu kan danda'u isa ulfaatu salphisuu kan danda'u inni waan hundumaa nafaaf ibsu fayyina kan namaaf laatu kan naggadee sin teessanii waaqayyo gooftaan keenya akkami sagalee isaa kan barsiisu godhaa fayyama isa guddaa nuuf haa ta'u. Haati keenya Durbee Maariyaamiin yaa'ii keenya kan eebbistu jaalala ishee isa guddaa nuuf haa ta'u. Tolee macaafa fakkeenyaa kan barreessee ogeessicha Salamoonii Salamoon akkuma beekamu ilma Daawit raajaa Daawit kan ture yeroo jalqabaa fi mana waaqayyoo yookaan mana qulqullummaa kan ijaare jireenya isaa keessatti nama qajeelaa nama ogummaan guutame nama hubannaan guutame nama qalbii qabu nama yaada qabu nama hubachuu danda'u yoo kadhatullee waaqa maal akka kadhatan nama adda baafatee beeku maatii waaqayyoo ogeessi Salamoon jedhamu kun waan hundumaa waaqayyoo isaaf laatee mootummaadhaa biyya bulchaa mootii biyya bulchaa uummata baay'ee harka isaa keessa jira ayyaanni fi araarri waaqayyoo isaaf baay'atee uummata nama gaggeessaa turedha. Waaqayyoo
gaafa isatti amanan Waaqayyo gaafa waammatan Waaqayyo karaalee adda addaa waan nuti isaarraa barbaannu nu gaafata. Gaafa nu gaafatu immoo deebii akkamii deebisna? Gaaffii Waaqayyo nu gaafateef maal deebisuu qabna jennee yaaduu qabna. Ogeessi Salamoon gaafa tokko Waaqayyo ayyaanaaf araara isaatiin itti mul'atee maal siif kennu jedhee isa gaafannaan uummata baay'ee qabu keessa jira. Mootiidha biyyan bulchaa aangoon qaba waan hundumtuu qabu keessa jira. Anatu ajajaa anatu bobbaasa waanan raawwadhaa jedhee warreen na jala jiran hundiyyuu akka sadarkaa isaanii ni raawwatu. Garuu waan tokko si kadhadhaa laatu jedhee Waaqayyoodha. Waaqayyos maal siif kennu jennaan ogummaa fi hubannaa jedhe. Dhugumaan siin jedha kana boodallee namni kadhannaa akkasii na kadhatu hin jiru. Namni kadhannaa akkasii na kadhatu hin jiru jedhee Waaqayyo ogeessa Salamoonitti dubbate jechuudha. Macaafa fakkeenyaa gaafa ogummaa tokko irraa kaasnee haga dhumaatti gaafa laallu fakkeenyaan kan dubbatan dubbii qola qabu, dubbii jireenya namaa jijjiiru, wantoota hedduu achi keessaa arganne jechuudha. Gara mata duree keenyaatti gaafa deemnu ogeessi Salamoon kun fakkeenya 3:21 kanarraa yaa mucaa ko isaan kun ija kee fuulduraan fagaatee isaanis gaarummaa, ogummaa fi of eeggannoo jedhee lafa nu kaa'e. Ittuma fufnee gaafa dubbisnu isaan kun jireenya keef murteessaadha. Gaafa raftu si eegu, gaafa deemtu daandiitti si eegu, morma keetti hidhata, saleeda laphee kee keessa kaawwadhu, ija kee fuulduraa baruu hin qaban. Maatii Waaqayyoo wantoonni nuti jireenya keenya keessatti ija keenya fuulduraa balleessuu hin qabne jira jechuudha. Kiristaanni tokko jiruuf jireenya isaa keessatti yeroo deemu isaa ta'u, yeroo nyaatu isaa ta'u, yeroo hojjetu isaa ta'u, yeroo haasa'u isaa ta'u, yeroo nyaatu isaa ta'u, yeroo dhugu isaa ta'u, wantoonni inni ija isaa fuulduraa ija gaafa jennu ija foonii qofa miti, ija hafuuraa qofa, ija hafuuraatiin qofa, ija hafuura keenya fuuldura kan nuti hin balleessine wantoota sadan lafa kaa'ee ogeessichi Salamoon qabu. Wantoonni baay'een jiru. Haa ta'u garuu gaarummaan, ogummaa fi of eeggannoo murteessaadha. Bara jiraannu kana keessatti, yeroo amma jiraannu kana keessatti karaalee adda addaa Gooftaan Iyyasuus Kiristoos garagaaraattis gaafa bahee nama barsiisaa ture. Duukaa bu'oota isaa namoota hedduu isa duukaa turan gaafa barsiisaa ture. Fakkeenyaan isaan barsiisaa ture. Magaala keessas deemee garagaaraas bahee bakkee adda addaatti caffee iddoo boqqaan jirutti illee bakkee adda addaatti bahee uummata sana barsiisaa ture. Gaafa isaan barsiisu wantoota kana isaanii himaa. Ogummaa waan hundumaa caatti. Ogummaa irraa gaafa kaanu. Ogummaan inni jalqabaa maalidha? Salamoon. Ogummaan inni jalqabaa Waaqa sodaachuu. Waaqaan alatti namni sodaatamu jira. Waaqaan alatti namni sodaatamu. Namni kabajama, namni ulfina qaba, nama hin jaalanna, nama hin kabajna, nama bakka laannaa fi garuu nama sodaatu. Namni nama sodaatu jechuun, namni qaama biraa sodaatu jechuun Waaqayyoon gane jechaadha. Addunyaa kanarrattis haa ta'u, samiilee torban jiran irrattis haa ta'u, lafa barbaadetti haa ta'u, wanni nuti gochuu qabnu, wanni nuti sodaachuu qabnu Waaqayyoon qofa. Ogummaan inni jalqabaa Waaqa sodaachuudha. Ogummaan mataan ishee immoo faarsaa macaafa fakkeenya boqonnaa 8 irratti
Gaafa dubbatu lakkoofsa 22 irraa kaasnee gaafa laatu gooftaa Yesuus Kiristoos mataa isaati. Addunyaan kun osoo hin uumamin dura ogummaan ni kadhatte. Tulluun osoo bakka isaanii hin qabatin, gaarri bakka isaanii osoo hin qabatin, sululli bakka isaanii osoo hin qabatin, laggeen osoo hin uumamin, mukkeeleen adda addaa biyya lafaa kanarratti Waaqayyo gaafa addunyaa kana uumu ta'iinsaan gaafa jalqaba addunyaa kana uumu haa ta'u jedhees yaada sammuu isaatiin Waaqayyo laphee Waaqa Abbaa keessatti gargaarsa hafuura qulqulluutiin dubbii sagalee ilmaatiin addunyaan kun gaafa uumamtu biyya lafaa kanarra biqiltuun tokko hin jiru. Biqiltuun tokko hin jiru. Waaqayyo ilmaatiin addunyaan kun uumamte akkuma jedhee faarsaa Daawit irratti Daawit dubbate osoo addunyaan kun Waaqa ilmaan hin uumamin ogummaan yookaan immoo Kiristoos ture jechaadha. Kanaaf namni ogummaa qabu bara jireenya isaa keessatti namni ogummaa Waaqayyoo kadhate yeroo hundumaa Waaqayyoon beeka. Namni ogummaa sammuu isaa laphee isaa keessatti qabate waan hamaan hojjetu jechaadha. Waan hamaan hojjetu, waan gaarii dalaga, waan gaarii yaade. Addunyaa kanaa fi addunyaa biraa adda baafatee beeka. Addunyaan isa mo'atu, addunyaan isa gaggeessu. Biyyi lafaa kun nun gaggeessitu namni ogummaa qabu jechaadha. Namni ogummaa qabu addunyaa kana isa gaggeessa. Addunyaa kanatu shufeerii ta'ee yookaan immoo konkolaachisaa ta'ee isa oofama. Addunyaa kana keessa gaafa jiraannu Waaqayyo irraa wanti nuti jalqaba kadhachuu qabnu qabeenya miti. Yookaan bifa miti. Yookaan aangoo miti. Ogummaa Waaqayyoo kadhachuu. Gaafa ogummaa arganne, gaafa Waaqayyotti boonye, gaafa ogummaan laphee keenya sammuu keenya keessa gale waan hundumtuu karaa nuuf qabata jechaadha. Waan hundumtuu karaa nuuf qabata. Fakkeenya tokko wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 6 irraa kaasnee waan lama laalla. Wantoota sadii achi keessatti macaafa fakkeenyaa kanarratti gaarummaa yookaan gaarii ogummaa fi of eeggannoo jiru kana seenaa namoota lamaan kaasnee ilaalla. Maariyaam Magdalaatti dubartii sanaa fi Simo'oon namichi mana isaatti akkuma har'a mana maatii kanaatti walitti qabamne maqaa Waaqayyootiin walitti qabamne maqaa Waaqayyoo kaasaa jirra. Karaa nuti hin argine ergamoonni Waaqayyoo dhufanii gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee akkuma nu barsiisaa jiru kana akkuma nu gorsaa jiru nutti mul'ata. Maaramiinis dhuftee nu gaggeessiti, nu eebbisti. Lafa afurri hamaa waamamutti seexanatu argama. Lafa afurri qulqulluu waamamu hojiin gaarii hojjetamutti Waaqayyootu argama. Dhugaa macaafa qulqulluuti. Jireenyaan maaliif Qaliyoobbaan Lukaas gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee gaafa gara mandaraa Emmaasitti osoo deemanii lama ta'anii waa'ee gooftaa haasaa osoo jiranii gooftaan isaa gidduutti argama. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irrattis lama sadis taatanii maqaa kootii walitti qabamtan maalan taa'ee lafa maqaa Waaqaa waamamutti Waaqayyootu argama. Lafa maqaan seexanaa waamamutti seexana argama. Daandii lama jira waan daandii qulqulluu, daandii hamaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 6 kana kaasnee gaafa ilaallu dubartiin tokko maatii miseensa maatii mana sanaa kan hin taane jireenya biyya lafaa jiraachaa akka turte guyyaa itti jireenyi ishee jijjiiramu guyyaa itti jireenyi ishee kana keessa ture gara ifaatti naannoo guyyaa gabrummaa seexanaa jalaa baatee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhuftee intala seexanaa jedhamu nafee intala Waaqayyoo guyyaatti jedhamtu. Guyyaa itti nageenyi yeroo hundumaa boqonnaan bara baraa sammuu ishee keessa jiraatu. Guyyaa addaaf kabajamaa yeroo hundumaa jireenya ishee keessatti guyyaa sana yeroo isheen itti yaadattu hin dhiyaate. Isaan dura garuu nama eebbifamaaf kabajamaa waan gaarii hojjetu amantaa jechuun immoo hojiin ala du'a. Namni amantaa qabu hojiidhaan hojjechuu qaba.
namni ani amantaa qaba amantaa ortodoksii tawaahidoo keessa jira jedhu yoo hin hojjenne uffata uffachuun keenya yookiin uffata adii uffachuun keenya gatii hin qabu jechuudha. Yoo mana amantaatti illee deddeebine, yoo mana kiristaanaa deddeebine, yoo faarfanne, yoo lallabne illee hojiin gaarii jiru taanaan jireenyi keenya jireenya eeggaa ta'a jechuudha. Yookaan immoo jireenyi keenya jireenya deemaas ka Damaasqoo keessatti hafe ta'a jechuudha. Jireenyi biyya lafaa, raareen biyya lafaa, cubbuun biyya lafaa, magaalli biyya lafaa gaafa nutti bareedde yoo calluma jennee deddeebina ta'e gaaf tokko nu liqimsa jechuudha. Simoon garuu nama qajeelaa baay'ee gammadaa kan ture, isaafis guyyaa addaa ture gaafsan. Waaqayyo isa buddeena 5 fi qurxummii 2 eebbisee gabaa 5 namaaf laatu. Isa waan hin jirre jedhee dhalli namaa yaadu gara jireenyaatti fidu. Isa nagaa namaaf laatu, isa boqonnaa namaaf laatu, isa hir'uu namaa guutu, isa nagaa namaaf kennu, lafee cabe kan dhagganuu danda'u, suphuu kan danda'u, lubbuu foon gargar baate illee walitti deebisuu kan danda'u. Wanni hundumtuu barruu harkasaa keessa kan jiru, addunyaa kana barruu harkasaa keessatti baatee kan jiru. Mana isaa seeneera waan ta'eef Simoonii guyyaa addaa ture. Simoon mana isaa keessatti gammadee, mana isaa keessatti duukaa bu'ootaa fi gooftaa Yesuus Kiristoos simatee waan qabu isaaniif laate, waan gooftaan Yesuus Kiristoos isaaf kenne qopheesse mana isaa keessatti gammachuu addaa keessa jira jechuudha. Gaarummaanis maal akka ta'e bara jireenya isaa keessatti waan na yaadee hin beekne, waan karoorfatee hin beekne, gooftaan Yesuus Kiristoos mana isaa keessa seenee mana isaa keessa sirreessaa fi qajeelchaa fi bara baraatiin manni isaa akka yaadamu, innis akka yaadamu, maqaan dubartittii kanaallee bara baraan akka ka'uuf mana Simoonitti jechaadha, mana nama eebbifamaa. Ogummaan guutamee Waaqayyo isaa kadhatee Waaqayyotti amanaa kan ture mana isaatti simame. Mana namoota baay'ee keessaa mana Simoon seene guyyaa seenaa dubartittii kanaa garuu dubarteennee gaafa laatu jiruuf jireenya ishee keessatti hojiin gaarii maal akka ta'e hin beektu. Maaliif namni akka uumamu hin beektu. Dubartiin ulfina akka qabdu hin beektu. Dhiirris ulfina akka qabu hin beektu. Jireenya ishee keessatti yeroo hundumaa namni ishee arrabsa. Gara mana qulqullummaa yookaan iddoo nageenyi, iddoo wanni gaariin argamu osoo hin taane yeroo hundumaa jireenyi ishee jireenya biyya lafaa bakka adda addaa ture. Mana hoteelaa ture. Jiruuf jireenya ishee keessatti foon ishee gurgurattee nama jiraachaa turte. Yeroo tokko tokko maatii Waaqayyoo diinni keenya jalqabaa foon keenya adda baasnee beekuu. Diinni keenya jalqaba foon keenya. Diinni keenya jalqaba foon keenya jechuun namni gaafa xiqqoo ishee dhiqatee babbareedee ba'ee seexanni immoo nama biraa irra bulteet yookaan miidhagina keenya haasofti. Jireenya keenya balleessuu tolchuuf miti nu balleessuudhaan yookaan uffata keenya irratti akka namni haasa'ee nu daandiirra Waaqayyoodhaa daandii Rabbiirraa akka baanu gooti. Akka nu dogoggorru jechaadha. Ogummaas kan namaaf kennu, miidhaginas kan namaaf kennu, qabeenyas kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Isa kan adda baasnee beekuu qabna. Waaqayyo isa tokko gurraacha taasisee yookaan isa tokko diimaa taasisee kan uume akeeka qaba. Kaayyoo qaba moo qabu Waaqayyo? Kaayyoo qaba. Inni tokko sooressa, inni tokko hiyyeessa, inni tokko gabaabaa, inni tokko dheeraa, inni tokko dhaabbatee mafuudha. Yookaan immoo inni tokko taa'ee kan inni tokko fuudhu, inni tokko dhaabbatee fuudhuu hin danda'u jechuudha. Waaqayyo akeeka mataa isaa danda'e hin uume. Daandiif karaan Waaqayyoo eenyutu tilmaamuu hin danda'u. Eenyutu garuu nuti immoo gaafa kiristaanummaa keessa jiraannu kiristaana jechuun farda luugama qabu ta'uu qaba.
fardi luugama qabu gaafa qaban naafa namni amantaa gochuu akkasii. Jireenya addunyaa kanaa dubattee deemuu qabdu. Jireenyi biyya lafaa kanaa akkuma barbaadee gara barbaadeetti akka qilleensaan bahuu qabu. Siyaasni yeroo ammaa kana akkuma barbaadee gara barbaadeetti mari'uu qabu. Sanyummaas yoo ta'e daangaa qabaachuu qaba. Wanni hundumtuu akka kiristaanaatti gaafa jiraanne daangaatti godhachuu qaba. Karaatti godhachuu qaba. Kanaaf foon keenya nurra jiru kun yeroo tokko gara taanitti nu danda'udha. Miidhaginni nurra jiru jecha. Miidhagummaan immoo bulchaan namni akka bulchaa addunyaa kanarra jiru jira. Namni akka bulchaa addunyaa kanarra jira. Hin jiru. Bulchaan lama jiru, bulchaa tokko jiru. Namni akka qixxeettaas namni biraa jira. Hin jiru. Isuma qofaadha. Ani isaan qofaadha. Waaqayyo bifaaf fakkeenya isaatiin nu uumeera. Bifaaf fakkeenya Waaqayyoos qabna. Bifaaf fakkeenya Addaamiin alas namni bahee hin jiru. Jira? Hin jiru. Bifuma addaan fudhannee uumaa fageenya. Kanaaf dubartittiin kun jireenya ishee guutuu keessatti waan hamaa keessa turte. Jireenya badaa keessa turte. Waan hamaa dubbatamuu hin dandeenye keessa turte. Waaqayyo garuu gaafa nama waamu guyyaa qabamoo guyyaan qabu. Guyyaa qabu. Namni hin karoorsa. Ajaa fakkeenyaaf kun nama irratti ሰው ያስባል ያቅዳል እግዚአብሔር ግን ያካናል አስባል namni yaada waaqayyo maal godha itti namaaf guuta jireenya keenya keessatti biyaansi sa'aatiin itti dhaabbannee of laalu jiraachuu qaba dubartittiin kun jireenya ishee guutuu sana keessatti gaafa tokko garuu dhaabbattee tokko laalti maalirra jira eessan jira maanni maafaan addunyaa kanatti dhufe kitaaba tokko kitaaba filoosofiiti. Ati biyya lafaa kana irratti dhufte yoo nama gargaare waan qabdu yoo namaaf hin taane yoo waan gaarii hin dalagne namni akka keetii dhalachuun qabu dafii du'i namni akkasiin barbaachisu dhuguma namni tokko dhalate dirqama akka Itoophiyaatti yookiin akka Oromiyaatti beekamu qorange gootii keessa jiraatu keessatti namni tokko akka namummaatti yoo jiraate waan qabu yoo nama gargaare nama gargaaruun immoo nama ta'uu qofti gaamoo gaamuti gaadha namni sun naannuma jiraatutti yaadaan haa ta'u qabeenyaan haa ta'u wanna qabu yoo nama gargaare faayidaan qabu horii irraa adda addummaa qabu jaalatan akkasii garuu lafa jirrutti waan qabuun nageenyaan jiraanne nageenyaan nama kan faana nama amantaa barbaade hordofaa ta'u jaalatan nama kan ta'e garuu nama ta'ee uumamee naannoo keenya kan jiru faana nageenyaan yoo hin jiraanne yoo nama sana waan qabnu waliif sheer goone hin jiraanne namummaan keenya gatii hin qabu jaalatan namni namaaf hin taane namni soriif hin taane yoo jiraates nama fayyadu yoo du'es nama miidhu jaalatan nama miidhaa yoo du'e namni akkasii nama miidha homaa nama miidhu yoo jiraates nama fayyadu jaalatan kanaaf maalinni gaafa tokko teenyee mana amantaattis haa ta'u hin deddeebina hunda uumaa takka jireenya keenya keessatti gaafa tokko teenyee of laaluu qabna jaalatan nama afaan akkamitti akka jiraatu qaba biyya lafaa kana keessatti gaafa deddeebinuuti maaliin adda namarraa kiristaana qofaan osoo hin taane ortodoksii tawaahidoo jedhamu qofa osoo hin taane maaliin namarraa adda taanee maaliin namarraa calaqqisnee akka biiftutti ifnee adda namarraa ta'uu qabna kana yaaduu qabna waanuma namni bataskaana arguu qabu waanuma namni guddaasee maal arguu qabu waanuma namni deemu itti gaafate of laaluu qabna jedha dubartittiin kun of laaltee ofitti deebite lafa Kiristoos jiru eessadha jettee barbaaduu jalqabde jedha biyya lafaarra deemee dinqii akkasii hojjeta ajaa'iba akkasii hojjeta kan du'e kaasaa jira isa lamxii fayyisaa jira isa ijjisaa hin argine fayyisaa jira waan ajaa'ibaaf dinqii hojjechaa jira
duukaa bu'oonni isaa kitiraaf kumaatama lafanni jiru deemeen barbaada. Gara kamidha jettee tamma gaafa teessee yaaddu yeroo tokko jireenya ishee hafuura seexanichatti sadii ishee duukaa waan tureef lakkii innoo jiru magaalaa kana keessa baheera deemeera jedhaan seexanii ture jechaa wal lolte jechaa sammuma ishee keessatti deebitee ishumatti wal lolaa jechaa yeroo kanaa yaadaatiin lola yaadaa keessa galti ka'ee deemu hin deemu ka'ee dhaquu hin dhaqu yeroo tokko karoorsinee kaane bataskaana dhaqu jedhaa waadaan iddootti waaqayyoo gaa'ee adda adda waan ta'eef tarii gara beekattee kan ijaaraa fi kan yeroo baay'ee nama gaafa itti himnee maal jennu siin geessi nafaa gaafa jennu inna kan yookaan hin karoorsu gaafa karoorsanii raafu. Maanni yaada wayii keessa ofitti fiddechaadha. Maal bataskaana osoo jira maal sii godhaa amma kana baasee makanaa baasatti yoo fideeman jechaadha. Bira dhufteetu akkan achi hin dhaqne goote jechaadha. Kanaafi dubartii kana akka isheen kaatee hin dhaqne hafuurri tokko ishee dhorka. Hafuurri tokko immoo ishee kakaasa. Amma gaa waaqayyo seenaa ishee jijjiiruudhaaf seenaa ishee isa kaleessa sana gurraacha sana adii taasisuudhaaf waggaa 2000 har'a seenaa raawwatame har'a nuti akka nuti kaasnee dubbannu ittiin barannu ittiin jiraannu waaqayyo immoo seexana isa ishee faana jiru sana irraa ifatee mana isheetii kaatee baate jechuudha. Mana isheetii kaatee baate. Shittoon bitatte bakka akkuma macaafni qulqulluu jedhu kennaani mana amantaatiifis kennan nama rakkateefis kennan cubbuu nama balleessitu immoo balleessitu balleessiti. Hojii ergamootaa irrattis duukaa bu'oonni maal jedhanii kennuun akka faayidaa qabu kennuun mana waaqaatiifis haa ta'u nama biraafis haa ta'u kennuuni jireenya guddaa akka namaaf laatu jechaadha. Shittoo ishee sana bitattee diinaa 300 yookiin qarshii 300 bitattee kaatee qajeelte. Gara isheen itti deemtullee akka isheen daandii irraa akka isheen gortu karaa irraa akka isheen maqtullee waan baay'ee daandii irratti qopheesse jechaadha. Yeroo kana namni karaa adda addaa nama beeka. Maatii waaqayyoo kaleessa jireenya fokkisaa qabaachuu hin danda'a. Har'a garuu jijjiiramuu danda'amuu hin danda'u. Nama kan ta'e jireenya hamaa keessa jiraachuu danda'a kaleessa. Qarshii waan baay'ee nama gochuu danda'a. Jireenya sana keessaa garuu maayikiroo sekendiitti waaqayyoon waamee jijjiiramuu dandeenya. Hin dandeenyu? Hin dandeenyu. Seenaa Phaawulosii fi seenaa Maariyaam Magdalaawwitii kan nu barsiisan jechaadha. Dhiiraaf ishee Maaramii dhiiraa fi qulqulluu Phaawulosii dubartootaaf immoo qulqulleettii Maariyaam ishee Magdalaawwitii jechaadha. Qulqulloota jireenyi isaanii kaleessaa waan biraa ture. Har'a garuu immoo jijjiiramee waaqayyo qulqulloota isaan taasise. Duukaa bu'oota 12 illee caalee jechaadha qulqulluun. Phaawulos samiilee sadan argee jechaadha. Sana booda gaafa gara mana gooftaan Yesuus Kiristoos jirutti siqtu namni waardiyyaan naannoo sana jirullee akka isheen mana sana galle godhe. Inuma didde. Maalni seexanni dhaqee namumarra bulee nama rukuta. Seexanni yookaan obboleessa keenya yookaan obboleettii keenya haadha abbaa keenya firarra buleetu kan inni nama rukutu. Kan inni daandiirraa nama maqsu. Haa ta'u ishee garuu jabaattee uma cimtee Maariyaam Magdalaawwitiin gara manaatti gaafa ol seenuuf jettu duukaa bu'oonni lola. Akkamittiin as dhufti? Lafa akkasii akkamitti dhaabbatti? Gara gooftaatti akkamitti siqti? Isheenoo jireenya badaa turte kaleessa. Isheenoo maqaan ishee kaleessa xuraa'aadha. Maqaa addaa qabdi. Dhuguma maqaan namaa jijjiirama jedhanii waan hin yaadneef inni ifatan ture. Garuu isheen kallattumaan kaayyoon ishee eenyuun arguu ture? Waaqayyoon arguu ture. Kaayyoon keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessa teenye Kiristoosiin arguu yoo ta'e, Maaramii arguu yoo ta'e, siyaasni biyya lafaa duubatti deebisuu hin danda'u. Sanyummaan duubatti deebisuu hin danda'u. Amantii keenya wal lakkisiisuu qabu. Qabaan? Hin qabu. Maaramiin kan biraadha. Siyaasni biyya lafaa kan biraadha. Kiristoos waaqadha. Waan biraati. Siyaasni biyya lafaa kan biraadha. Duubatti deebisuu qabu jechaadha. Maariyaam Magdalaawwitiin garaa ishee hidhattee sabbata isheetiin
Jabaattee homa miiluma Kiristoos bira gaafa mana isheetii baatu maal jedhe? Shittoo kana dhaqeen mataa isaa irratti miila isaa irratti cabseen rifeensa ishee kaleessa ittiin ejjaa turte sana rifeensa koo sana jijjiireen qulqullummaa koo cimsee jabeessee gadi jedhee miila isaatti kufeeni dhiifama gaafadhaa isheen malee Phexros gara kan akka isheen hin dhufne na dhorkaa yookaan immoo waardiyyaa yookaan immoo wanni biraa daandii irratti gufuu natti ta'a iyyaanni. Waan natti dhufu garuu gufuu natti dhufu hundumaa amman iddoon ga'u barbaade ga'u sanatti duubatti hin deebi'u jette. Duubatti hin deebi'u. Sana booda shittoo sana cabsitee gooftaa Yesuus Kiristoos miila isaa dhangalaastee lubbuu ishee dhiigaan eeggalanii guddaa waaqayyo baate. Ogummaa jechuun akkasii. Ogummaa jechuun akkasii. Namaan hin mari'anne hojii gaarii gaafa hojjettan namaan hin mari'atina. Ofii bitatte shittoo sana sumaa bitatte maaloo achi anna kan jenne maaloo kanan jenne yoo namaan mari'anne namni yeroo ammaa kana garan taatetti geessuu danda'a. Yookaan waanuma sirrii akka lafarraa harkifamu akka otoo nuti raawwatiin addunyaa kanarra deemu nu gochuu danda'a. Waan gaarii hojjechuuf namaan mari'achuu nu barbaachisu. Wangeela Maatewos irratti maal jedhamu jettaani waan gaarii harki kee mirgaa hojjete harki kee bitaa beekuun qabu jedha. Kana jechuun waan gaarii Waaqayyoo hojjetan yookaan namaaf godhan abbaa warraa ka godhe haati warraa beekuun qabu. Barbaachisaa? Barbaachisu. 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 Waan gaarii gochuun Waaqaaf nama sanaaf. Kanaaf xinqaaqee isheen of eeggannooni Maariyaam gooti addachaa addan. Haa ta'u garuu duukaa bu'onnis Yihuudaanis shittoon kun otoo gurgurame warra harka qalleeyyiidhaaf laatama ture jedha. Gooftaan keenya immoo maal jedha? Lakkii warra harka qalleeyyii yeroo hundumaa sin bira jiru. Ani garuu yeroo muraasaa booda sin bira jiru. Dhiisaa maaliif dubartittii rakkistu? Ilaala. Gaafa gara manaa Waaqayyoo dhalli Waaqayyo akkasitti ofitti nama simata. Waaqayyo jaalala kan jedhamu kana. Gooftaan Yesuus Kiristoos jaalala kan nuti jennee har'a addunyaa irratti lallabnu sababii kanaafi. Sababii kanaafi. Kanaafuu waan gaarii hojjechuun waan gaarii dalaguun ija keenya fuulduraa fagaachuu qaba. Waaqayyoon galateeffachuun fuula keenya duraa deemuu qaba. Maaramii galateeffachuun fuula keenya duraa fagaachuu qaba. Ergamoota galateeffachuun ija keenya ija hafuuraatiinis haa ta'u ija fooniis haa ta'u fuulduraa fagaachuu qaba. Jireenya keessiif mi'eessiti jedhu ogeessichi Salamoon jecha lakkoofsa 22 gaafa jireenya keessiif mi'eessiti. Morma keetti sidhadhu. Laphee keessa laati laphee keerrattis barreessi. Yeroo ciistu, yeroo deemtu, lafa jirtu dura si eegi. Boqonnaa siif laatti. Boqonnaa namaaf laatti. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana dhufee ofiisaaf fakkeenya ta'e fakkeenyummaadhaan biyya lafaarra deddeebi'ee ogummaadhaan akkamitti namni seexanallee akka mo'achuu danda'u. Ogummaa gaafa jennu ogummaan soomii of keessaa qabu. Ogummaan kadhannaa of keessaa qabu. Ogummaan sagada of keessaa qabne ogummaan jedhama. Ogummaa jedhama? Hin jedhamu. Hin jedhamu. Waaqummaa isaa gooftaan Yesuus Kiristoos kan ifa baase gaafa soomiidhaaf gadaama Qooniyos dhaqee as deemuudhaaf Waaqa ta'uusaas nuuf mirkaneesse jechaadha. Namni immoo buddeena malee akka jiraachuu danda'ullee nuuf mirkaneesse jechuudha. Waaqayyoonis immoo qoruu kan barbaachisne Waaqayyo soomii as deebi'ee ogummaadhaan jechuudha. Ogummaadhaan gooftaan Yesuus Kiristoos xalayaa gabrummaa Diyaabiloos galaana Yordaanos keessatti awwaalee fi Si'ool keessatti awwaale ogummaadhaan yeroo isaa eegee suuta jedhee waggaa 33 guutuu biyya lafaarra deddeebi'ee isa galaana Yordaanos keessaa gaafa cuuphaa barbadeesse. Isa immoo Si'ool keessatti seexanni awwaale gaafa fannoo tokko barbadeesse. Kanaaf ogummaan hundumaa caalaatti. Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ogummaa isaa kan laatu. Ameen. Gaarummaa kan caalu jiru. Namni yoo gaarii hojjete, namni yoo gaarii dalage, yoo hojjechuu dadhabne, yoo gaarii dalaguu dadhabne
gaarii namaaf yaadni hin ulfaatu. Qarshii ittiin baasnu uumaa takka hin goonu garuu namaaf waan gaarii yaadamu salphaadha jechuudha. Of eeggannoodhaan immoo bara jiraannu kana keessatti akka jiraannu fedhaaf jaalala akka jedhu haa ta'u. Ameen.